Kabajamtoota hordoftoota har'a akkamitti peejii bananna peejii feesbuukii akkamitti feesbuuk peejii irraa maallaqa arganna guutummaan guutuutti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaan daganne warroon amantii biraasaa shama harka fuune baga nagaan gara chaanaalii Aziz Jaalootitti nagaan dhuftan siniin jecha. Egaa namoonni chaanaalii Aziz Jaalootiif haarawaa taatan sabiskiraayib gootanii akka maatii keenyatti makamtan kabajaa isin gaafachaa. Egaa har'a wanti nuti ilaaluu barbaanne jechuudha. Maallaqa dhugumaan kaffalaa kan jedhulleen jalqabaa hanga dhumaatitti yoo na waliin turtan haaluma salphaa ta'een feesbuukiin maallaqaan kaffalamoo kaffalu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Garuu kanan isin gaafachuu barbaadu namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo hiriyoota keessaniif sheer gootanii akka isaanii nu hordofan kabajaan akka taasiftanii isin gaafadha. Egaa maarra isinis yoo sheer namatti naaf gootan jechuudha. Anilleen jajjabaadheen viidiyoolee biraa viidiyoo gaggaarii isiniif hojjedhee kanan isiniif fidu ta'a jechuudha. Na faana bu'aa jalqabaa gama feesbuukii keenyaa hin galla jechuudha. Egaa amma peejii kireet goonee waliin gara fuulduraatti kanumaan ilaalu ta'a jechuudha. Bakka sarara sadii kana filattanii yeroo tokkoof hin cuqaastu. Itti aansee fuula kana isiniif baasa jechuudha. Yeroo fuula kana isiniif baasee keessanii peeji jedhee naannoo kana keessatti isiniif fida jechuudha. Egaa kan koonaaf hin finne amma group save akkasumas wantoota garaagaraa kana biratti peeji jedhee isiniif fida garuu create new profile or page kan jedhu kana cuqaasa jechuudha. Ani amma ofii kiyyaa fi egaa erga kana tuqxaniin booda personal profile fi public page dha. Garuu public page kana filanna jechuudha. Public page filattanii saanduqa sana yeroo tokkoof cuqaastanii jechuudha. Gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Amma saanduqa guuttadheera nekstiin tuqa jechuudhaani. Egaa get started bakka nuun jedhu kana yeroo tokkoof hin cuqaasna ammasii. Asitti immoo wanti isin dogongoruu hin qabne maqaa sirriitti guuttachuu qabdu jechuudha. Yoo kan jijjiiruun barbaanne ta'e yoo kan biraan boodaan banattanu ta'e maqaa sirrii itti moggaasuu qabdu jechuudha. Maqaa keessanis ta'e maqaa jaallattan yoo itti kan itti fayyadamtan ta'e jechuudha. Egaa peejii waanuma itti fayyadamtanii fi qofaa miti feesbuukii illeen akka hin gubanne gaarii nuuf eega jechuudha. Feesbuuk keenya illee nuuf jabeessa. Egaa amma kan nuti goonu erga waan ta'e itti guuttanne maqaa barbaanne jechuudha. Maqaa peejii keenya erga moggaafanne nekstii tuqna. Egaa erga nekstii tuqne immoo kana sadan nuuf baasee jira jechuudha. Kuni waan rakkoo miti. Oofeen illeen waan biraa harkaan barreessuu dandeenya. Garuu waanuma as keessa jiru tokko filadheenii isin agarsiisa jechuudha. Amma keessaa mee tokkuman tuqaa isinis amma yoon barbaade jechuudha. Kana lamman illee itti dabaluu danda'a. Kireet goona garuu jechuudha. Egaa obsaan eeggachuun nurra jira maaliif kireet waan ta'an jiruuf akkaawuntiin keenya dafee gara fuulduraatti nuuf hin deemu waan ta'eef. Egaa asitti wantoota garaagaraa nuuf baasee jira akkuma argaa jirtanii. Asitti biloogiidha jechuudha. Waan barbaanne waan yaada keenya bakka itti jalatti barreeffannudha jechuudha. Egaa isin waanuma feetan jechuudha yaada keessan yoo barbaaddaniin malee dirqama miti waan piroofaayilii feesbuukii keessanii jalatti mul'atu jechuudha. Inni kun immoo weebsaayitiin immoo maarsariitii yoo qabaattan liinkii isaa fiddanii keessatti galchuudha jechuudha. Kooppii gootanii. Akkasiin lammaffaan immoo iimeeliin immoo iimeelii namni ittiin ergaa nuuf erguudha jechuudha malee waan biraa miti. Egaa inni poonii nambariin immoo poonii nambarii namni ittiin haaluma salphaa ta'een piroofaayilii keenya jala seenee kool nuuf bilbilu jechuudha. Koolii tuqeennaan nuuf bilbilamudha. Lookeeshinii immoo bakka jirru jechuudha. Bakka jirru amma bakka naannoo jiru sana itti galchuudha jechuudha. Bakka jireenya keenya jechuudha. Inni kaan immoo siitii.
Siitii jechuun immoo magaalaa jirrudha jechuudha malee waan biraa miti. Magaalaa jirru sana yoo barbaanne irra tuqnee jechuudha. Yeroo tokko ofirra gadi cuqaasnee jechuudha. Itti guutannaa jechuudha. Amma mee waanan tuqe jennaan dhufu ilaalla jechuudha. Amma jechuudha bakka duwwaa sanatti yoon qubee A tokko guute jechuudha. Qubee A tokko amma fakkeenyaaf yoon haa tuqe Addis Ababaa dhufuu danda'a. Biyyoota qubee A irraa ka'an jechuudha. Magaalaa gurguddoo sanatu nuuf dhufa jechuudha. Inni kun kana garuu inni kaan immoo zip koodiidha. Zip koodiin innis akkootuma warra lookeeshinaa kana jechuudha. Nu barbaachisu jechuudha. Waan nu barbaachifnee fi akkasumatti dhiifneetu bira dabarfannee isa gara gadii kanallee hin tuqnu jechuudha. Not hours available kan jedhu kanallee tokkoomuu isaayyuu itti hin tuqnu jechuudha. Maal goona? Next tuqnaa jechuudha. Next yeroo tokko gadi yeroo cuqaasne fuula kanatti nu dabarsee jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii maqaan itti guutee maqaan ammaa kana jechuudha. Egaa next tuqnee gara fuulduraatti deemudha. Next tuqnee yeroo gara fuulduraatti deemnu ammas next tuqna jechuudha. Ammas next yeroo tokkoof hin cuqaasna. Dan bakka jedhu kana yeroo tokkoof hin tuqxu. Egaa gara peejii keenyaatti nu ergaa jira jechuudha. Egaa amma peejiin keenya guutummaan guutuutti kireet ta'ee jira jechuudha. Banamee jira jechuudha. Amma erga garasitti nu oofee start jennee gara fuulduraatti hin deemna. Next jenna ammas next numa tuqxu jechuudha. Next goona dan goona. Egaa amma ammoo kunooti bakka kana tuqna jechuudha. Bakka lammaffaa kun bakka xiyyatti qabe kana yeroo tokkoof gadi cuqaasna jechuudha. Amma Facebook peejii bananneerra Facebook peejii irraa maallaqa argachuudhaa fi akkasumas maallaqa argachuudhaaf maal tokko kan hafe asitti kan daashboordii kana keessatti jechuudha kan nuti ilaallannu. Egaa monetizationiitu jira, aadiitu jira, wantoota aadiis wantoota garaagaraa jechuudha. Baay'eedha jechuudha seetingiin isaa. Garuu nuti amma kan filannee ilaallu jechuudha. Monetize ta'uudhaa fi ulaagaa monetizii kami kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu kuni daashboordii isaati. Gama kana keessatti kun akkuma argaa jirtanitti jechuudha. Gama keessatti monetize bakka jedhu yeroo tokkoon cuqaasna. Akkuma argitanii startiitu jira urjii jechuudha. Amma fakkeenyaaf urjii nuuf kennuu fi followersii 500 nu gaafata jechuudha. Akkasumas wantoota garaagaraa akkuma argaa jirtan jechuudha. Reelii boonosii argachuu kan dandeenyu yoo viidiyoon keenya nama baay'ee bira ga'edha. Ammas aadii kan jedhu kana ammas wantoota kana hundumaa jechuudha. Kanneen akka istireesii kun fayyin keessumattuu jechuudha. Wantoota ulaagaa nuti jalqaba nuuf banaman keessaa tokko jechuudha. Followersii 500 jechuun salphaa waan ta'eef guyyootuma muraasa keessatti urjii namni nu erguu danda'a jechuudha. Garuu urjiin kun kan inni itti banamuu danda'u yoo feetanidha malee mana waan nama rakkisullee miti jechuudha. Inni aadiin kun immoo aadisiin kun innis mana yoo waan barbaachisaa miti. Ammas boonosiin kun immoo wantootuma akkasumatti jechuudha. Booda boonosii yoo hojiin keenya kan gaarii ta'eeti jechuudha. Amma immoo xumura irratti maaltu jira? Aadis kan jedhu kana jechuudha. Bakki cimaanii bakki nuti monetize godhanneerra jennee yaadnu yoo jiraate kan monetizii ta'us peejiin jechuudha. Aadis kan jedhu kanaa jechuudha. Aadis jechuun googiliidha walitti hidhamuun wantoota garaagaraa as keessatti jechuudha. Ulaagaan isaa immoo maaliif maali yoo jettanii? Egaa kun immoo warroota kaan irraa adda jechuudha. Inni kun kan dirqama nu barbaachisu
monitaayiz ta'uudhaaf daqiiqaa illee baay'eedha. Daqiiqaa baay'ee nu gaafata jechuudha. Akkasumas illee fooloo dabalataa nu gaafata jechuudha. Akkuma argaa jirtan foolowersii 5,000 fi daqiiqaa 60,000 ilaalamuun dirqama jechuudha. Guyyoota 58 keessatti jechuudha. Egaa barnoonni keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Aziz Jaaluu wajjin waan turtaniif galanni keenya dachaadha. Viidiyoo kanallee laayik, sheer gochuudhaan viidiyoo biraatiin aga deebinutti nagaan tura.